Oromoon bilisummaaf qarrara jirti laal. Dhagaa kana silaa nuti guuruu qabaa ture. Amma garuu laali makiina guddaadha. Dhugaa kee walii guuruu jiran. Ana nagaa. Wayyaanee fayyaan qabde bara ammallee deebinee waan gabroomnu seera. Bar kilaashii kiyya kana bar xiitii sadii qofa qaba. Garuu kaleessa dhaqee diigdama nama lakkafuu malee amma dalagaan qabnu. Mee uummata kana gaafannaa qoy ka hiriira baanii kaan. Isin keessa eenyutu kaleessa hiriira bahe? Ka kaleessa hiriira bahe harka kee baas. Eenyu hiriira bahe? Dhugaa rabbii ani hiriira wayituu hin baane. Maaliif hiriira ba'a? Biyya bilisoomte keessa jira. Dalageetiin jira kunoo. Nama kiyya guuttadhe dalagaa kiyya dalaguu malee waan biraan godhan. Nama kana dhageessa Oromoo ta'e hiriira hin baane. Nama kana akkam godhuu qabna mee maal jettu? Kun immoo mana hidhaa seenuu qaba. Mana hidhaa seenuu qaba. Dhugaa keeti. Faayidaan qaba kun. Kottu. Mana hidhaa ammatti hidhuu qabna kana. Dhugaa keeti hidhuu qabna kana. Oromoo ta'e akkamitti? Oromoo hiriira hin baane. Ati akkamitti? Oromoo isin sodaadheetiin hiriira hin baane jedhe malee hiriira baheeraan. Baheera hiriira dhugaa rabbii. Laal kana booda poolisa Oromiyaa sodaatuun qabdu. Poolisa Oromiyaa miti. Agaazii sodaatuun qabdu nama booda. Nuti isin kanaafu hara hiriira baa jedhan bahi hiriira. Yoo hin bahinaa jedhani bahi. Dhugaasaati. Hundi keessa harraaf garuu gabbuu yi lukaan kara manaa gale. Hundi keessa nu hiriira. Hundi keessa nu gabbaa. Itti fufa. Waa makiinaa keessa. Takka makiinaa keessa. Seekeetti illee kootu. Hiriira isinummaan amma eegala. Qabsoo itti fufa. Amma eegala. Amma titan eegala hiriira. Qeerroo.